Yesuuma kan kun galate annaftate kantate onni yesinte yo nafote Yesuuma kan kun galate mirena yanuma tantumo sinagata ganima indosama mirena yanuma tantumo sinagata ganima indosama Kuma jirtu gammadi teessiti haa toltu kan qabu haa itti boonu dakkatee bareedu meeqaatu si jaalatee rakkatee bareedu jaalalumaan seequu jira tanaafu si jirtu dhalachuuf illee hin teessu tan bakkatee buutu garuu maaliin godhaa hiree kadhaan taatu. Annaaf taate taanan taate onnee xiyyeessite yoo naaf goote Yesuuma ganni kun jaalate. Annaaf taate taanan taate onnee xiyyeessite yoo naaf goote Yesuuma ganni kun jaalate. Mirena yanuma kaatumo sinagata ganima indosama. Mirena yanuma kaatumo sinagata ganima indosama. Asi argate gammachuu jiruun isaa maratu Khasida beekoo'ee himimaan saanchistu Kanuun deema kaabifaan kan gama warraatiin Tanaaf hin beeku wanti jaalate mulutti Ani gama xiyyaan taniin jaallisumaa fedhiin boqonnumaa hireena yaannumaa Annaaf taate taanan taate onnee xiyyeessite yoo naaf goote Yesuuma ganni kun jaalate. Annaaf taate taanan taate onnee xiyyeessite yoo naaf goote Yesuuma ganni kun jaalate. Mirena yanuma tantumo sinagata ganima indosama. Mirena yanuma tantumo sinagata ganima indosama. Kana jaalatu sinaaf sene ahadii kan dhabamuuf teessu lippuma ijaatti sirqachuuf si dhabuun rabbi bira jirti ilmi namaa kannachuu hin danda'u murtii ani gama xiyyaan tanniin jaallasuma fedhiin qofanumaa hireena yaanumaa. Hireena yaanumaa taatumoo sinagata ganima indosama. Hireena